Meeqan keenyatu walquunnamtii saalaa gammachuu miiraaf nuuf kennu irra darbee fayyaa keenyaaf faayidaa akka qabu beektu. Harka fuunee kabajamtoota maatii yuutuubii keenya. Har'a faayidaa walquunnamtii saalaa fayyaa keenyaaf qabu kan isin biraan geenyu ta'a. Nu wajjin tura. Faayidaa walquunnamtii saalaa qabu keessaa tokko dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu dabaluuf. Egaa akka qorataan doktorummaa tokko jedhutti namoonni walquunnamtii saalaa raawwatan guyyaan dhukkubsatan xiqqaa akka ta'edha. Sababni isaas walquunnamtii saalaa qaamni keenya dandeettii dhukkuba to'achuu dabaluu fi qorraaf saaxilamuu hir'isuudhaan dandeettii qaamni keenya baakteeriyaa, vaayirasii fi jarmoota biroo to'achuu akka dabalu taasisaa jechuudha. Kana jechuun walquunnamtii qofaan dhibeerraa of eeguu baannus walquunnamtii fayyummaa isaa eeggame qabna jechuun dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuuf wayyaa ta'e qabna jechuudha. Walquunnamtii fayyummaa isaa eeggame cinaatti ammoo nyaata madaalawaa nyaachuun sochii qaamaa baay'isuu fi akkasumas hirriba gahaa rafuu fi kanneen kana fakkaatan raawwachuun fayyaa keenya itti fufiinsan eeggachuu dandeenya jechuudha. Faayidaa walquunnamtii saalaa keessaa lammaffaan ammoo walquunnamtii saalaa akka sochii qaamatti kan lakkaa'amuu fi dhahannaa onnee kan dabaludha. Akkuma sochii qaamaa kamiyyuu walquunnamtii saalaa kaalooriin akka gubatu kan taasisudha. Fakkeenyaaf namni tokko taa'ee TV kan ilaalu yoo ta'e daqiiqatti kaaloorii tokko kan gubu yoo ta'u, yeroo walquunnamtii saalaatti garuu dhahannaa onnee dabaluudhaan akkasumas maashawwan garaagaraa hojjechiisuun daqiiqadhaan kaalooriin 5 akka gubatu taasisaa jechuudha. Kana jechuun guyyaa guyyaan walquunnamtii saalaa taasisuun yookiin immoo raawwachuun sochii qaamaa bakka bu'aa jechuu osoo hin taane akka sochii qaamaa dabalataatti gaariidha jechuudha. Inni sadaffaan carraa kaansarii piroostaatii hir'isuu fi qaama dhukkubbii fudhatan cufuuf. Qorannoon akka agarsiisutti walquunnamtii saalaa qaama dhukkubbii keenya fudhatan cufuu danda'a. Akka dhaabbanni Journal of America Medical Association agarsiisutti dhiirotaaf yeroo hunda walquunnamtii saalaa raawwachuun amma carraa kaansarii piroostaatii xiqqeessuu danda'a. Qorannoon kun akka agarsiisutti dhiirri tokko ji'aatti al 21 dhangala'uu akka qabudha. Inni afuraffaan dhiphina saalaa hir'isuuf. Jaalalleewwan gaa'ilaa lama warra walquunnamtii saalaa yeroo hunda raawwatan hiriyaa gaa'ilaa hin raawwanne caalaa warra raawwatan gidduutti walitti dhufeenya cimaan akka jiru kan mul'isudha. Walitti dhufeenyi cimaan ammoo miirri dhiphinaa keenya akka hir'atu taasisa waan ta'eef walquunnamtiin yeroo dhiphinaatti tuttuqqiin wal haamachuu fi walitti dhiyaachuun uumamu hormoononni gammachuu kanneen akka doopaaminii, Endorfiinii fi oksitoosinii qaama keenya keessatti akka gadi lakkifaman taasisuun miirri dhiphinaa keenya akka hir'atu taasisaa jechuudha. Inni shanaffaan dandeettii dubartootaa fincaan to'achuu dabaluuf. Akka qorannoon ibsutti jireenya isaanii keessatti dubartoonni parsantii 30 ta'an rakkoo fincaan to'achuu dadhabuutu isaan mudata. Yeroo walquunnamtii saalaa raawwatamutti miirri dubartiin yeroo fiixirra geessutti maashawwan naannoo gadaamessaa jiran waan kottoonfataniif dhiibbaa kana dandamachuu ni danda'u. Yeroo gadaamessi isaanii kottoonfatu kanattis humna fincaan to'achuuf fayyadu akka oomishaniif ni gargaara. Inni ja'affaan fedhii walquunnamtii saalaa dabaluuf. Yeroo walquunnamtii saalaa raawwatan qaamni fi sammuun namaa hormoonota miiraa ta'an kanneen walquunnamtii saalaa baay'ee akka raawwatan isaanitti himan gadi lakkisuun yeroo hundaa fedhii akka qabaatan kan taasisuu fi kakaasudha. Dabalataanis yeroo walquunnamtii saalaa dubara irratti dhukkubbii dhaga'amuu fi gogiinsa nafsaalaa kan xiqqeessudha. Inni torbaffaan dhukkuba yeroo laguu xiqqeessuun laguun akka dafee dhaabbatu gochuu fi dhiibbaa garaagaraa irraa kan nama baraarudha. Saddeettaffaan bareedinaa fi umurii dheeressuudhaaf. Bifa gaarii qabaachuudhaaf walquunnamtii saalaa ni tajaajila. Dubartoonni walquunnamtii saalaa hin raawwanne qaamni ishee dadhabaa deemuudhaan akka jaartii boca fokkisaa horachaa deemti. Dubartiin walquunnamtii saalaa baay'istu ammoo boca dubartii dubrummaa qabdu fakkaattu qabaatti jedha qorannoon. Akkasumas walquunnamtii saalaa keemikaalawwan umuriin namaa akka tiratan taasisuu qabaa jedha qorannoon.
qabaa jedha qorannoon.